Agarsiifni ispoortii fi aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana marsaa 26ffaan adoolessa 22 bara 2023 irraa hanga adoolessa 29 bara 2023tti maqaa torban yaadannoo jedhuun keessummeessummaa hawaasa Oromoo naannoo Washington, Maryland fi Virginia jiraataniin qophaa'e xumurameera. Osfaanaa isa bara kanaa irratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii taphoota qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 hanga 14tti jiran garee lamatti qoodamuun kubbaa miilaa warra wal morkatanidha. Ijoolleen kunneen kanneen as United States keessa jiraatan Washington DC, Maryland fi Virginia irraa walitti kan dhufanidha. Gareen kubbaa miilaa daa'immanii maqaa Leenca Junior Star yookaan Leenca urjiiwwan dhaloota egeree jedhuun kan waamaman uffata keelloo fi cuquliisaa uffataniin kan adda baafamanidha. Akkasumas umuriidhaan kanneen 5 hanga 7 jiran garee lamatti qoodamuun kanneen umuriin isaanii 8 hanga 14 jiranis garee biroon bakka lamatti wal hiruun wal dorgomaa turan. Abdii Nuuressaa warra daa'imman kanneen qindeessaa turan keessaa kaayyoo isaa haala kanaan ibsa. Egaa ijoolleen kan taphachiisaa jirruu fi akkuma beekamu ijoolleen hawaasa tokko keessatti guddattee ka hawaasa bakka buutuudha asila tahee fi asitti immoo Osfaanaa kanarratti warri guddaan taphataa jiru ijoolleen keenyas jara guddaa kana bor kan bakka bu'u isaan sila tahee fi ijoollee akkasitti walitti qabee taphachiisaa jirra. Obbo Girmaa Baqqala namoota ijoollee isaanii tapha kanaaf qopheessaa turan keessaa tokko. Isaanis akkuma abdii ijoollee haala kanaan taphachiisuun faayidaa isaa yommuu himan. Osfaanaan akkuma beekamu akkuma cidha dhageessanis bara 96 kaasee Oromoota walitti fidaa ture waggaa waggaadhaan. Oromoota fuulduratti immoo kan waan kana fudhatee deemuu ijoollee kana waan ta'eef barana kana jalqabne innaa jalqaban ijoolleen baay'een isaanii kubbaa miilaa sin jaalatan turani. Garuu innaa walitti dhufan walitti dhufeenyi isaanii hiriyummaa uumuun isaanii akkuma maatii ta'anii innaa walitti dhufan waan kana jaalataa deemu hawaasummaa kanas jajjabeessaa deemu waan ta'eef kanaaf jalqabne akka gaariitti deemaa jira. Adda Addis Gammadaas ijoollee ishii dorgommii Osfaanaaf warra qopheessanii bakkichatti argamanidha. Asii ijoolleen 3 qaba. Ijoolleen 3 koo Leencaa Junior DC keessatti taphatu. Maaliif taphatu? Kan isaaniif tapha isaanii sookarii irratti improve godhu kana caalamoo wal baruu socialize godhu eenyummaa isaa baruu eenyummaa isaanii baratu kanaaf dhufanii kun asirra dhaabuun hin qabnu akka guddisuu qabna jedha. Gareen kubbaa miilaa daa'immanii Leenca Junior Star tapha kubbaa miilaa walii isaanii dorgomaniin alattis garee kubbaa miilaa warra waancaaf qaqqabe dirree yommuu seensisan siimboo Osfaanaa isa bara kanaa addaa ture. Maatiin biraan yaada isaanii nuuf ibsan immoo daa'imman haala kanaan asitti fiduun walitti dhufeenya hawaasummaa maatiif illee bu'aa qabaachuu ibsuun eegalu. Kana kubbaa qofaaf otoo hin taane yeroo yerootti walitti qabnee akkuma kanaan akkatti fufuu yaadaa jirra. Egaa maatiinis akkumaan wal argaa ijoolleenis wal arganii walijjin wanna beeka walijjin share godhu isa nuyi barsiisnu caalaayyuu walii isaaniis wal barsiisu hamma beeka waan ta'eef carraa guddaadha yaadan. Gareen kubbaa miilaa Leenca Junior Star kanneen umuriin isaanii 8 hanga 14 jiran tapha taphataniin warri uffata keelloo yennaa mo'atan kanneen umuriin isaanii 5 hanga 7 jiran immoo warri uffata cuquliisaa uffatan injifatanii waancaa fudhataniiru. Daa'imman egeree Osfaanaaf abdii ta'an kanneeniif qindeessitoonni Osfaanaa bara kanaa tokkoon isaaniif badhaasa meedaaliyaa kennaniiru. Agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo hawaasa kaaba Ameerikaa fi naannoo isaa jiraataniin waggaa waggaan adeemsifamu kan bara kanaa irratti agarsiifni nyaata aadaa, uffata aadaa fi shubbisni aadaa warra qalbii namootaa baay'ee harkisan ture. Osfaanaan bara dhufu Minisootaatti akka taasifamu boordiin Osfaanaa murteesseera. Aan Mitikuu Fiqaaduuti. Thank you.